Nagaan koo isin haa ga'u. Obboloota koo odeessaarraaf qopheeffanne dhimmoota hidha haaromsa Itoophiyaa waliin kan wal qabatu ibsa Tiraamp biyyoota yaa gadii waliin wal qabsiisee xalayaa barreesse bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, gabaasni keenya kan biroon ammoo ibsa gaddaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, gara guutuu odeessa keenyaatti osoo hin darbin dura kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa jechaa namoota biroo akka qaqqabuuf ammoo sheer gochuun nu jajjabeessaa jechaa gara bal'ina isaatti isin dabarsina. Oduun kunooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma bishaan laga Abbayyaa oliif qooduu fi hidhaan haaromsa Itoophiyaa guddichi laga Abbayyaa gara walitti bu'iinsa humna waraanaa guddaa ta'etti akka hin geessine yaaddoo qabu ibsuun Ameerikaan irra deebiin ga'ee gidduu seenuun gara waliin mari'achuutti fiduu akka jalqabdu xalayaa agarsiisu pireezidaantii Masir Abdul Fattah al-Siisiif erge. Nageenyi waraanaa baha giddu galeessaa fi Afrikaatti akka dhufu hojjechaa yeroo jiru kanatti muddama hidha haaromsa laga Abbayyaa waliin wal qabatee jiru furuun ajandaa koo isa hangafaatii jedhan. Tiraamp xalayaa garagalchii isaa pireezidaantii Itoophiyaa Ambasaaddar Taayyee Asqesillaasee akka qaqqabu taasisuun al-Siisiif erge kanaan Ameerikaan bishaan laga Abbayyaa qaalii ta'e biyyi kamiyyuu dhuunfatee to'achuun biyyoota ollaa miidhuuf saaxiluu akka hin qabne cimsitee amantii jedhe. Xalayaan Ahaaram onlaayin irratti ba'e amajjii 16 2026 Waayit Haawus irraa akka barreeffame agarsiisutti kun Ameerikaan dhimmicha irratti ejjennoo akka jabeeffatte kan agarsiisu yoo ta'u, bulchiinsi bishaan laga Abbayyaa bifa waliigaltee qabuun ta'uu akka qabu akeeke. Dhimmicha yaaddeessaa ta'u yeroo ibsetti tarree ajandaa koo keessaa isa jalqabaarra jirudha jedhe. Muddamni hidha haaromsaa Itoophiyaa wal qabatee Masirii fi Itoophiyaa gidduu jiru gara walitti bu'iinsa waraanaatti akka hin deemne abdii guddaan qabaa jedhe Tiraamp. Walitti bu'iinsa kana hambisuudhaaf Ameerikaan maricha irratti ga'ee to'achuu fi qindeessuu jabaa qabaachuun ishee akka barbaadus ibseera. Pireezidaantiin Tiraamp xalayaa isaa kana kan jalqabe pireezidaantii al-Siisii galateeffachuudhaani. Keessumaa rakkoo onkololeessa 7 bara 2023 qaaxaanaa sana keessatti dhalate to'achuu fi Israa'elii fi Hamaas gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu ga'ee jaarsummaa Masriin baatte dinqisiifateeraa jedhe. Akka xalayaa kanaatti yaada furmaataa Tiraamp dhiyeesse bara hongeen jiru keessa bishaan akka Masrii fi Sudaan qaqqabu wabii kennuu fi Itoophiyaan ammoo humna ibsaa maddisiiftee Sudaaniif Masriif dabalatee hanga tokko akka gurgurtu hayyamuu qabaa jedhe. Garagalchi xalayaa kanaa ilma mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salman, pireezidaantii Yuunaayitid Arab Emireet Sheek Mohammed bin Zayed, pireezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqesillaasee fi hoogganaa mana maree walabaa Sudaan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniif ergameera. Kun ammoo dhimmichi bifa idil addunyaa akka qabaate agarsiisa. Mariin jaarsummaa Ameerikaan taasifamu kun yoomiif bifa akkamiin akka deebi'ee jalqabamu ifa ta'uu baatus xalayaan kun Waashingteen dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennitee akka itti deemaa jiru agarsiisa. Tiraamp ji'a onkololeessaa bara 2025 keessa dhimmi hidha haaromsa Itoophiyaa dhimma ijoo isaa ta'uun himamee ture. Gorsaa olaanaan dhimmoota Afrikaa, Arabaa fi baha giddu galeessaa pireezidaantiin Ameerikaa Maasad Baawulos waldhabdee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yookiin GAARD irratti kaa'u furmaata akka argatuuf Waashingteen deeggarsa barbaachisu akka taasiftu ta'uu irra deebiin ibsaa ture. Waldhabdeen kun karaa siyaasaa osoo hin taane mala teknikaa fayyadamuun furmaata argachuu qabas ka jedhe gorsaan pireezidaantii Tiraamp dhimma hidha laga Abbayyaa dhimma pireezidaantichaa ta'uu hime. Kun bu'uuraan dhimma haala teknikaatiin ilaalamuu qabu waan ta'eef furmaata nama hundaaf hojjetu adda baasuuf carraaqaa jirra. Keessumaa tooftaa teknikaa fayyadamuunii jechuun Baawulos miidiyaa AI Arabiyaatti himuun isaa ni yaadatama. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp yeroo garaa garaatti dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi hariiroo Itoophiyaa fi Masrii gidduu jiru irratti dubbii falmisoo ta'an dubbataa ture. Bara bulchiinsa isaa marsaa jalqabaa keessatti pireezidaantiin Doonaald Tiraamp Masir hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ni rukutti jechuun dubbatee ture. Adoolessa 2025 ammoo
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsa guddicha maallaqa Ameerikaan ijaarti jechuun yeroo sadaffaaf irra deebiin dubbatee ture. Haa ta'u malee hidha kana Itoophiyaan baasii fi ogeessota mataa isheen hojjette. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantii USA irra deddeebiin hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tobsa jedhan dogoggoraa jedhe. Kana malees pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii sababa hidhaa guddicha haaromsaatiin wal qabatee gidduu isaanii ture dhaabsisuun nagaa buusuu dubbataa ture. Itoophiyaan kana dura Ameerikaan Masriif loogdi jechuun komattee jaarsummaa Ameerikaan jalqabdee turte dhiistee baate. Ergasii gamtaa Afrikaa jalatti marii bal'aan gaggeeffamaa turus osoo waliigaltee dhumarra hin gahin hafaniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Caancootti balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namoota 15 darbuun gabaafame. Amajji 17 bara 2026 balaa konkolaataa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Caancootti kaleessa amajji 16 bara 2026 guyyaa waaree booda iddoo addaa laga Leencaa jedhamutti qaqqabeen lubbuun namoota 15 battalumatti yoo darbu miidhaa qaamaa cimaa fi salphaan imaltoota irra ga'uunis gabaafameera. Ka'umsi balichaas konkolaataan fe'umsaa guddaa tokko baajaajii fi konkolaataa geejjiba uummataa walitti bu'u akka ta'e waajjirri poolisii magaalaa Caancoo beeksiseera. Balaa kanaan konkolaataan geejjiba uummata keessaa kan ture konkolaachisaa fi gargaaraan isaa dabalatee namoonni 13 battalatti darbuu gabaafamee jira. Walumaa galatti namoonni 15 battalumatti lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u namoonni 3 miidhaan qaama cimaa fi namoonni 4 ammoo miidhaa qaama salphaan irra ga'uun ibsameera. Itti gaafatamaan to'annoo nageenyaa tiraafikaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Caancoo Inispeektar Olaanaa Gizaa'u Tashoomee namoonni miidhaan irra ga'e kunneen hospitaala Caancootti yaalamaa jiraachuu himaniiru. Ka'umsi balaa kanaas ariitiin konkolaachisuu irraa kan madde ta'uu poolisiin itti dabaluun himeera. Aartistiin beekamaa bashannansiisaa fi qoosaa isaan beekamu Netsaannat Warqinaa du'aan addunyaarraa boqote. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dabalatee namoonni fi qaamoleen garaagaraa gadda isaanii ibsaniiru. Aartisti Netsaannat Warqinaa tasa boqochuu isaatiin gaddinatti dhaga'ameera jedhan Dr. Abiy Ahmad. Netsaannat keessumaa simannaa bara haaraa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidha haaromsaa irratti qophaa'e irratti qooda inni qabu yeroo hunda nan yaadadhaa jedhan. Hundi keenya bara haaraa gammachuun akka siman nu taasisee ture. Maatii fi dinqisiifattoota isaaf jajjabina nan hawwaa jedhaniiru. Aartist Netsaannat waggoota muraasa darban televezyiinii EBC irratti sagantaa Yebeetesabee Caawwataa jedhamu qopheessuu fi dhiyeessaa ture. Sagantaa namoonni jaallatan keessaa tokko ta'ee kanarratti qoosaa fi akkaataan keessummootatti haasa'uun kan isa jaallatan danuudha. Televezyiiniin EBC ibsa baaseen ogeessi aartii jaallatamaa Netsaannat boqochuu isaa dursee beeksise. Netsaannat qopheessaa sagantaa televezyiinii alas taatoo ta'uun akkasumas beeksisa dalaguunis beekama. Haa ta'u malee dhibee irraa buleen tasaa addunyaa kanarraa boqoteera jedheera EBC Global ibsa karaa fuula feesbuukii isaa baaseen. Netsaannat kanaan dura diraamaa fi fiilmii garaagaraa irratti hirmaateera. Televezyiinii EBC akka beeksisetti Netsaannat bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee 3ti. Netsaannat kana dura maatiin isaa biyya alaa Ameerikaa akka jiraatan miidiyaa irratti ibseera. Aartist Netsaannat magaalaa Finfinnee naannoo Uraa'el jedhamutti dhalatee guddate. Yeroo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa irra jiru hojiiwwan fiilmii tiyaatira kan ittiin sadarkaa kanarra ga'e eegale. Kanaanis taatoo fiilmii, hojii koomeedii qopheessuu fi dhiyeessa sagantaa televezyiinii seenaa fiilmii fi sagantaa dhiyeessuun aartistii dandeettii qoosaa isaan beekamtii guddaa argatedha. Fiilmiiwwan afaan Amaaraa dalage keessaa City Boys, Saalaangraat, Yaanchiw Leebaa Ulet, FBI, Mr. X, Chombee fi kaanis jiru. Tiyaatirri Freshman fiilmii uummataa waliin isa wal barsiisedha jedha gabaasni miidiyaa biyya keessaa FBC'n. Erga gara sagantaa televezyiinii dhiyeessuutti makamee boodas sagantaa Yebeetesabee Caawwataa jedhu televezyiinii EBC irratti hojjechuun jaallatamummaa guddaa horateera. Kana malees beeksisa adda addaa hojjechuun aartistii hedduu dinqisiifannaa argate yoo ta'u
hanga guyyaa du'a isaa kanaatti ogummaa isaa guddisuu nama dhamaa ture akka ta'e seenaa jireenya isaa miidiyaan EBC baaseen kan ibsu. Duuni isaa erga dhaga'ame booda qaamoleen adda addaa gadda isaanii ibsaa jiru. Haala siyaasa Itoophiyaa amma jiru ilaalchisee gaaffiin guddaan tokko jira. Itoophiyaan gara eessaatti deemaa jirti? Gabaasa har'a kana keessatti wantoota baay'ee isin Amajji 16 2026 hoogganaan paartii morkattoota beekamaan Ugaandaa Boobee Wiins mana jireenyaa isaa keessaa harkifamee waraana heelikoopteriin dhufeen butamee jiraachuun dhaga'ame. Boobee Wiin dorgomaa Museveenii cimaa fi ni injifatamaaf eegama ture. Garuu filannoo waliin haqa qabeessi waan hin taasifamneef bu'aa filannoo hin fudhatin jechuun uummataaf dhaamsa dabarse. Bu'aa filannoo hanga ammaatti gabaafameen Museveeniin sagalee guddaan dursaa jira. Kun waliin wal dhaamee jechuun hoogganaa mormituu kun dubbateen uummanni waraana biyyaa wajjin hookarri seene. Namoonni hedduun rasaasaan ajjeefamaniiru. Hordoftoota keenya odeessa har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.